Waama akka wanti inni natti matte tokko akka itti na dhiitee garaadha alla mana baasee jette. Hospitaalatti na geessee immoo gaafa na ciibsanii gaafa ni maddu hin dhukkubdii mucaan kun seexana qabdiidha. Mataa isheen sirrii miti jedhee na gahee doktorotaan akka jedha. Intala durbaata kunuunfamuu qabu mana hidhaa keessa burkutaa'ee jira amma. Rabbiin immoo oolee bula malee abadan dhugaan galgala galti amani. Jibbitu fudhu jibbitu immoo gartee dhiisi. Homaa rakkoon qabu haasoo ni keenya. Takkaa dawwalee waa takka hin jenneen sanbira dabra yeroo lamatu mee immoo keessaa baase. Kan namni naa himee jira warri sanbira turte. Galgala garma cafaquu ture uleedhaan. Daleeduutii ajee yaama. Wanneen jechuu barbaadu ila obboleewwan koo an asliidhaan yaada baachuu toon ta'an shamarran as jala jirtan hundi keessanuu asliin takka miidiyaarra seenee laayivii seeneenna hanga isin sumee firii sumeeyyaa too jettanuu barreeffama tokkoon barreessina tokko lammaffaa sheekni kamuu miidiyaarra seentanii namni kamuu ulamaan kamuu mucaan kun hanga isii mana hidhaati baateennaan mirgi keenya dubartiin zayitiidhaan dhiira gubaatti jedhamu sun maqaan keenya sun nurraa jijjiiramutti rabbiin sodaadha. Mucaan kun mana hidhaa keessatti maallaqaan geessanii affananii yoo ajjeeffamte irraa nu gaafatamtu. Hundi keessanuu dirqama mucaan kun wanni isiin akkamitti akka taate otoo isiin mana hidhaa sana keessatti ukkaamamtee toon ajjeeffamin akka isiin to'annaa jala oolchitanii kaatanii mucaan kun akka nu baatu takka. Lammaffaan shamarran gizeen isiin nam tokko shahadaa qabateenaan ustaazonni asirratti ol baasanii maaloo dhiiraaf dhufte maaloo jettaniennaan jala deemnee kaanee maallaqa kennu sun nu ustaazodumatu isinii karaa nu baase nama biraa mitan haqa naasa hin sobu isinumatu ol kaasee nama sana nu fammasiiseenaan numatu jala deemee ka'ee waan sana godhaa ture. Garuu alhamdulillah irraa baranne an akka kiyyaatti asli isin sobu ijoolleen shamarran karaa islaamummaa dhufte isin amma dhiiraaf akkana jandaa haasa'aa jirtan miti. Wallahi hedduu geessee barsiisee shuruuxarraa faatiyaarraa waan meeqa barsiisee jennaan gaafa isiin juuza takka barattee kaatee huruufa fixattee kaatee maallaqa isiitiif jecha biyya galtee maatii isiitiif jecha bolook nagootee yoo miseenjara kiyya yookiin imoo kiyya bolook nagootee kaatee isaan rakkadhee waan meeqa barsiisee jedhe bolook nagootee dhattee biyyatti kafartee kaatee gaafa torbee tokko dhuftee miidiyaa irratti isiidhaa mataa qullaa rifeensa qullaa isiidhaa sirbituun arga. Waan godhu dhabee useen dhiisa. Ijoollee hedduu dhiira qofa otoo hin taane shamarran isa mudii kana fayyadamantu hedduu jiran. Hedduu ammataa kiyya maallaqa kiyyaan yeroo kiyyaan kan ittiin miidhame hedduutu jiran. Yeroo jarrii achi as dhufanii fuutanii samiirra keessanii maallaqa keessanii. Ati obboleessa keetti miti dirqama ati namni ati qaraafiftu dhawuma amantii haarawaa amantiitti dhufe ta'uu qaba. Kan jirtanu shamarran hundi keessanuu waa'ee shamarran kun awwaalamee maqaa kan dubartiin zayitii dhiirarra natti jettanii nurra kaa'ame kan dirqama nurraa bu'u qaba. Mucaan kun intarbiira nu dhiyaattee kaatee maaliif akka itti naxxee yaada kan akka itti naxxee nurra fudhatamuu qaba. Keessattuu immoo quraana atamma jette masna wasulaasa waruba'aa jette sana shamarran yoo dhiirri tokko narratti fuudhee akkanatti naqa jettee quraana rabbii faallessuuf deemaattutu shamarra kumaatamatu jirti. Ganaa dhiisiti ilmaan siichi teessuu fi viidiyoo waraabbee bor ilmoon korri irraa baratti hin jettu an zayitiin naqa yoon akkana godhe zayitiin itti naqa jettee kaatee miidiyaa kan irratti waraabaattu jirtu. Feelisi dubbattu. Eenyu? Ati. Anaashaa moo Khadiijaa oli? Jechuun abbaa manaa keessatti jaartii lammataa hin eeyyamta. Tayyib ana dubartii ergamaa rabbii oli. Isi jaraa gadi garuu in eeyyamtaadha amma. Sii deebi'ee bar an jaraa oliin. Eeyyamtaa. Masaanuu. Rakkoo takka hin qabu. Kalaaf dheeru migaa. Mi'a tumti fuudha hamma lasaan maa ergi. Yoo dhuguma yaa. Allah tana fooloo godhadha. Fooloo godhadha namni jaartii lammataa barbaada. Maasha Allah tabaarakallah mudii qabatte. Asli isa dhiisiti. Galataa jaa. Isa dhiisiti adiraa. Nagaa. Doktee jirta akkam? Fayyaa fayyaa. Jira baga jiraatanii hundumti keessanuu nama 11 jira. Gadi beellamatu jira. Yaada qabdaa? Ay yaadan qabu already yaada baay'ee qabnu amma scriptiin isaa barraa ture dramaatikiin isaa hojjetameera.
Jeneraali wanta nama barbaadu ani ilma Oromooti parsanaalii dhuunfaa kottee amantaan hordofu qaba. Garuu keessumaan dhimma ijoollee kana obboleewwanii maqaa isaanii wanti kun barbaanneef tarii sababa isaanii amma yoo beekta doktarri namni baay'ee wal dhabaa ture baay'ee peejii feesbuukii koo irratti baay'een barreessaa ture duraan gaafa isaanii arrabsoo garaagaraa barreessanii gamanaas gamasiis ogeessillee baay'een barreessaa ture feesbuukiin koo dhufa fakkaata doktarri fireendiidha nuti. Amma garuu gaafete gaafachattu tokko keessaa namni gaafa shaada qabatu maaliif maallaqaan duuka buutu kan jedhu tokko gaafii koo illee ture anaaf illee gaafii koo ture wanti suni. Ati amma mileena tokko qabdaan dhutu birrii si guura. Birriin kan fayyadu lubbuu koo miti bar foon kooti malee. Ashii duba yaada kee ta'uu fayyada. Kanaafuu kanan jechuu barbaade namni fakkeenyaaf gara quraana hordofutti akkasumas shaada qabate gaafa dhufu kan inni gochuu qabu akka yaada kootti quraana sana lallabuu qaba. Ortodoksii keessaa waan dhufeef quraana qabate ortodoksii arrabsuun sirrii miti anaaf. Yookaas immoo musliima keessaa protestaantiitti dhufee quraana sana arrabsaa wangeela baa ta'u ta'e namchi sun anaaf feekiidha jechuudha namchichi. Maaliif amma ijoolleen kun yoo xiqqaate namni 100 protestaantii musliima keessaa wal dhabeera saba nama tokko isaan garuu bakka sanatti deebi'aa jiru tokkummaan namoota galeessa wajjin dhugani ana eessuma musliima qabaan adaadaa musliima qabaan hangaruu kan biraan hordofa so jaalala nama gidduu jiru sana booressanii yookaas immoo wal dhabdee akkasii hundee isaa gaffageessanii ka'anii wanti kun uumamuun sana oolu inni kun amma darbeera waan paasteensiidha garuu kan borii irratti nuti kan hubachuu qabnu obboleonni koo musliimaas protestaantiis namoonni haaraa ta'anii dhufan protestaantiitti gaafa dhufu musliima irraa gattaa'ee wangeela baratu ingaleefoo ta'e wangeela lallabu waa'een quraanaa san lallatu wangeela dhiisee quraana bira dhaqee yoo ta'e quraana haa baratu gaafa galeef immoo quraana haa lallabu sun ammatu ta'eera ta'ee kaleessa qabaatoo shineerra yoo ta'e kun rakkinni kun protestaantii bira jira obboloota keenya musliima biras jira kana gaafan jedhu namni tokko musliima irraa ka'ee gaafa protestaantii dhufu gaafanni musliima arrabsu laayik goonaa koomenti goonaa hin beektan nuti immoo viidiyoo tokko jennee gaafa raali ba'u waanuma addunyaa irraa qilleensa roorkaane bararaa tokko nutti fakkaata. Akkasuma musliima keessaa dhufee gaafa protestaantii bira taa'ee musliima waan ta'e tokko inni protestaantii laayik godhaa. Sun sappoortii gochuun tokkoffaa jaalala namaa. Ronaldo wayin Messi bitatee tokko falaaj qoraaciin isa gaafii kiyya argitanii namni xiqqasho foloorii 200 ol qabu dhiiras haa ta'u dubartii markala imoo keessatti maal jedhanii wanni shamarran taatu tokko raha maayini ka maali maqaan sun guyyaa hundaan nu jalaa barreessaa qimamii mana madam كابرات حكمي براتي قالوا ورا مؤلفاتي والقبتي ربي وانجلي قبل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب لرب آياتك يستروا دبتو والمؤلفات قلوبهم جدي سيغالي ورا قلبي نساني مؤلفات يجو إنم تقرأ من تايرو دفلوغا دا ربي غرغارا جدي قالوا غرغار سنو كو أكا قباتشو قبابر فكينا فربي كلوا من الطيبات وعملوا صالحا يا رجل وان غاري يادا وان غاري دلقا يا رجل وان غاري أرقد تياغن سيأجيسو نياتشو ندن دي تبر Akkuma shari'aa islaamattuu nyaata iyyuu humnaa ol nyaachuun hin dandeettu bar waan biraati miti. Nyaatuma nyaattu iyyuu humnaa ol nyaachuun hin danda'amu. Gargaarsallee wal qabatee gargaarsillee yeroo godhamu tartiiba qabaachuu qaba. Wanni kun ammoo akka nu keessatti hin baratamne uummata keenya biyya keenya keessatti hin baratamne. Amma biyya Faranjii kanatti doone waan nama gargaaruu hin dandeetta beektaa gargaaruu hin dandeetta. Okay? Garuu gargaarsa dhufe kana maallaqa miliyoona yoo sirra seene borsi qaba barri wanjala keessa seentaa bar. Akka biyya keenyaa san gargaarsi miliyoona yoo sirra bu'ee akka barbaadde olii gadi hin muraaftu biyya Faranjiitti. Eessaa seenee maaliif seenee bar takka takkaan bar si qoratanii bar. Sadarkaa faayinaans ministeerraa poostaan sitti dhufee maallaqni sun hin uggurama bar. Tartiiba hin qabne wanni biyya keenyaa tartiiba hin qabudha. Wanni tartiiba hin qabne ammoo uummatarra uummanni illee kennee ka silaatti kenname sun illee tartiiba irraa akka barbaade godhee eegana uummanni illee deebi'ee waliin akka taaziyaatitti sadarkaa qalbiin uummataa cabee waa hedduu ta'uun kun sirrii miti. Kun tartiiba qabachuu qaba. Gargaarsi kamuu jechuudha. Gargaarsi kamuu tartiiba qabaachuu qaba. Amma fakkeenyaaf nam tokko ustaaza tokko waan akkanaa godhuu barbaada. Allahu akbar jennaan namni miliyoonaan itti guura. Borganama maallaqa bakka inni Allahu akbar intumaa wal caalti ofii fiddanii. Barbeeki kanuma jechaa jira. Allahu akbar kumaati fi Allahu akbar kuma 11 midama. Takuma 15 takuma 20 100 maa wal caalti amantii wal caalchisaa jira. No amma fatwa gaafadhuan asli suutuma bareechee gaafadhu bakka tanaan suutuma. Gaafadhu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walii akka jechuun gargaarsa akkamii masgiida
haaraa jechuu jira ammallee warra amma amantii jijjiirratee dhufee muslima tahee gaariidha muslima tahulleen garuu yeroo muslima tahan kanatti amantii kiristaanaa san arrabsuu dhabuudhaan kanattiin amana eega takka keessaa baate amantii keessaa baate kana dhufte gara muslimaa eega gara muslimaa dhufteetiin hin jette amantiin sun bara akkana meet him so suni na biratti akkasitti yaada akka kanaan itti yaadu amma gaafa gargaarsa gaafatan kana amma osoon an naziir $10 kenne takkaan immoo beeku qarshii Itoophiyaatti haga ta'u somehow kenne yoo je'an Allahu Akbar illee jedhanii yeroo garii arfaadhaan bira kutan you know what I'm talking about garuu ebalu kuma 50 kenne maayikii hunda walirraa fuudhanii Allahu Akbar Allah ndi idatu gahe hin jedhan Allah soomana moo idaa gahe jarana wal jalaa fuudhee takkanatti maayikii walitti dabarsa Allahu